السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتة يوتيوب channel من زكريا بقنا قام channel يا دفتني هالك كريمة ولتيو لا نيو ولتيو دبل بواني سمال كجد ولين إلى الله أما دوما فيديو هياتي نفانا تراس نينجدا كريمة أول شيء أكنت ولتي مكاني فيدموني bu'aa hundarraayyuu argannu bakka takkatti argachuudhaaf nu gargaara. Lammata immoo kireemaa kanneen wanta fayyadamnu kana qusachuudhaaf nu fayyada. Waa lamaan kana jecha faayidaan isaa. Ani haala kana yoo walitti make waggaa tokko akkas fayyadama jecha kireemaa kana. Dhugaa dubbachuuf dura waanuma sadiin kana baatii 12 dura walitti naqee viidiyoo hin waraabne malee. Kuna waggaa tokko baatii 12 fayyadame ji'a tokko qofa tanqata jecha waggaa takka gahuudhaa fi baatii 11 fixee hin dhumate kireemaan sun. Yeroo shaaworii seenee bahu qaama kiyyas ni dibadha, harka miila galgala hunda ni dibadha. Akkasuma fuulas fayyadamuu dandeetta jecha yoo fuulli kan kireemaa kana jaalatu ta'e fuulli nama tokko uumamaan laafaadha jaalachuu dhufuu danda'a. Amma sitti zayitii itti fayyadamee jira, zayitii san itti naqee jira, zayitii irraan kireema itti naqee kireema irraan faaziliinii kana namni hin beekne hin jiru. Faayidaa hedduu qaba. Isa bichaallee yoo fayyadamtanii rifeensaaf illee namni fayyadaman hin jira. Ani ofii kiyyaa rifeensaaf fayyadamee hin argine. Harkaaf ammoo baay'ee gaariidha. Harkaaf fuulaaf hedduu takka fuulaa namaa bareecha, harkallee akkasuma namaa bareechisa, namaa laaffisa, namaa qulqulleessa. Hedduu gaariidha. Faaziliinii keessaan hedduu takka natti tolanne hin laafallee akka sakaanii ciqaa akkasumarra sanii miti. Haala kanaan walitti mannee feenuu yoo dandeettanii harka keessan ka isinii walitti laaquu ka danda'u ta'e maankaadhuma kanaan walitti laattu. Yoo ammoo sirriitti wal haa qabatu akkan barbaadutti ka jettan taate ammoo maashinii keekiidhaan dalaganii mana keessan keessa yoo ka jiraatu taate isaan dhoofanii yoo maashinii kan jiraanne haala kana wal keessa seensistanii waan sadii walitti maxxan kan isin yoo qabaatanii viitaaminii itti dabaltanii zayituuna yoo qabaattan xiqqoo itti dabaltanii mooyaa wardii yoo qabaattan itti dabaltanii waan lubbuun teessa itti tolte kan qaama keessaniif yeroo baay'ee yoo fayyadamtan gaariidha jettanii yaadna fiddanii walitti naqxanii haala kanaanii qodaa akka kanaatitti naqattanii yeroo dheeraaf kaayachuu dandeettanii. Akkasiin jedha obboleewwan kiyyaa namoonni yuutuuba kiyyaa faarawaa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii naaf ta'a. Hanga dhumaa waan na daawwattaniif galatoomaa hedduu sin jaaladha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.